السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمني سدير بيت انجرتني سدير جدم باله سدير جدم بيا رباهي ست بيا كينة مالك جدم أنا رايم بيكو قرو هنا فكات حدا كمي أكا هنتي هيك هنا بتمو إدو بابورا بيا ربا Interaamiti naannoo sanii argamaa jechuudha. Beekuma hinna itti gurguramuu argama. Bakkuma miidhagina garaagaraa wantoota nama miidhagsan garaagaraatti bitanitti argama jechuudha. Sidir jedhama. Sidirri kun waa hedduuf dawaadha. Ijaaf illee dawaadha. Fakkeenyaaf namoonni qaamni isa shifiniin qaama keessanillee yoo dhiqattaniin waan garaagaraatiif baay'ee dawaadha. Sidira kana fuula fayyadame jechuudhaan torbeetti yeroo sadii qofa fayyadama jijjiirama fuula keessanii argitan waan tokko kireemiyyuu isin hin barbaachisu fuula qodaa keessan isa isin jalaa qoncoorratee isa gugurraachatee waziin isin jalaa badee jechuudha. Baqa haala bareedaa ta'een haala fayya qabeessan fuulli keessan akkaan uf jaallatee ifnana bareedaadhaan jechuudha. Kan zayitii hin qabne akkasuma gurraacha funyaan jalaa nama funyaan jala haasiyeen deddeebi'a waan ta'eef funyaan jala faana gurraachata. Ija kana faa jala warri hirriba irraa isaa ta'u rakkoo garaagaraatiif isin gugurraachatu ammallee maxxafa keessa hojjettan boqorra fa'aa isin deddeematu isin gugurraachatu isin dhodhoo'u akkasuma funyaan gubbarra jechuudha akka waan maadiyaati ta'uuf deemu wantoota akkasii sanaaf baay'ee isin fayyada jechuu warri maadiyaatii qabdanillee fayyadama jarraba wakiila isinii ta'e isinirraa balleessuu danda'a waan ta'eef jechuu sababni isaas yeroo namoota hedduu barreessee baasee maadiyaatiifis kan fayyadaman argeen jira waan ta'eef jechuu an fakkeenyaaf maadiyaatiif fayyadamee wanni maadiyaatiin irraa balleessee hin qabu maadiyaatiin qabu waan ta'eef jechuu ani fuuluma kiyya isaa waziina jalaa badee baqa bijji jedha yeroo tokko qodaan keessan isinitti hin tolu osoo isin angabaa qabdanillee waan garaagaraa fuulli keessan irratti babbaha saniif namaaf qulqulleessaa jechuu ani akka nama tokkootti dhugaa dubbachuuf kireemii tokko fayyadamu yeroo hedduu jechuu kanuma kanammoo arge kana mana keessatti fayyadamu malee innaa sidira kana akkaataa itti fayyadame isaa akkuma argitan jettan sidira samaankaa tokko bichaa fiddanii plastikii yookiin saanitti naqxan maankaa takka bichaa jechuudha waan min barakata beetaniin guddatamu kun maankaa tokko bichaadha ergasii mooyaa wardaa itti gootan mooyaa warda qofa waan lama qofaan hojjedhe jechuudha mooyaa wardaa jechuun roos watar yookaan bishaan ilillii jechuudha isa san itti gootanii waliin kurtanii jechuudha akkanatti akka inni laafu hamma amman dibachaa jiru kanarratti akka laafutti dura fuula keessan dhiixanii sirriitti qulqulleessanii fooxaa qulqulluudhaan jechuudha. Fuula keessa sirriitti nashaftanii erga fuula keessa nashaftanii mootiyyuu deebitanii dibattanii jechuudha harkaanis dibachuu ni dandeessan rakkina tokko hin qabu garuu akka isinitti gadi lazzagamuuf waan akkana kana fayyadamaa fakkeenyaaf buruushii meekiyaa jaafaa yoo fayyadamtan gaariidha ani kana ilaalma garaan maa fayyadame yeroo iddoo akkaan fayyadaman fuula kiyya yeroo dibadhu natti hin tolu waan akkanaa kanaan dibadhe baay'ee natti mijjatu madriileesh harkaan dibadha waa hedduu yeroo hedduu yoo hojjedhu innaa fuula keessanitti ni dibattan jechuudha waliin geettanii funyaan jala faa fakkeenyaaf wanti ittiin dibattan kun funyaan jala isiniin gahu waan ta'eef harkuma keessan funyaan jalatti dibdanii akkasuma waa hedduuf jechuu michii fuula keessanii atta hanga ija warri qabdan jechuu ija namallee kan qabus shifniinaa garaagaraa yeroo tokko fuula irra shiffisiin jedhu jechuudha ijarrallee haa ta'u waan garaagaraatiif baay'ee dawaadha. Sidir jechuun biyyoota arabaa keessatti beekamaadha. Rifeensa ciccitullee haala bareeda ta'een jechuudha. Bakka akka walitti qabate addaan babaasee ka ciccitullee dawaa ajaa'ibaati. Keessattuu ijoollee rifeensi keessan ciccitu wallaahi al'aazim sidirii kana fayyadama. Ka walitti qabate ammallee rifeensi keessan addaan isiniif hin baane sidirii kana fayyadama. Yeroo tokko rifeensi keessa waliin nyaatu waluma keessa diramee isinii didamiti. Akkuma inni dirame sanatti sidirii kana hojjedha. Boru gadi isinii lakkisa inshaallah namni sagalee hin dhageettan subscribe godhaa like godhaa mallattoo bilbilaa sana tuqaa inshaallah boru yookaan iftaanitti kan sidirirraa hojjetamu kan rifeensaa sidirirraa hojjetamu isiniif hin gallakkisachuu akka itti ofii kiyyaatti fayyadamu rifeensa kiyya hedduun irraa yaa'aa ture sababni illee bishaan biyyaan jiraadhu bishaan baay'ee an rifeensa kiyyaaf naaf hin taane sababa saniif yaa'a isa kana fayyadamee xiqqoo hamma tokko alhamdulillahi rabbil alamin yeroo sadiitti qofa fayyadamee ammaatti alhamdulillahi waliin qabatu seeran naaf filamaa seeran ni bareeda ni cululuqa
lislissi jedha waliin qabatu bakka rifeensi keessanillee jechuudha. Sidir jechuun faayidaa hedduu qaba asumaanuu. Fuula keessanirra immoo akkana erga dibattanii waliin geettanii hidhii keessanis dibachuu dandeessan. Waliin erga geessanii booda inni tursiistan jechuu fuula keessanirra hamma inni goguutti tursiistan. Amma taayimii amma inni itti gogee kana hin laalle hin turu jechuudha waan salphaadha yoo suusun irratti buka. Hammi inni gogu immoo hin dhiistan beekumaan. Yoo inni gogee fuula keessan kan akkanatti waxxare sidirma isuma dura dibattan sanarraa akkuma injiraami kireemii harkumarra fuutanii raawwattanii hamma kana jiifattanii fuula keessan kanarratti jijiistaniin maaliif beeytanii inni fuula keessan irra jiru sun waan sirra goggogee jiruuf isiniin ka'u. Kanaan immoo akka waan gubbarra balal yoo gootan keessaa sanillee waan diini seenuu waan taasisuuf amma sukkuumamuu danda'a jechuudha. Akka gaariitti sukkuumama. Akka inni itti tolu qoshaasha fuula keessan keessa jiru xurii guutuu isaa kaasaa ammallee injiraami yeroo tokko fuulli nama qunca'u hin jiru isa sanallee sirriitti isinirraa kaasee bareechisa akka ajaa'ibaa kanannatti tole wallaahi itti fayyadamuu qabdan. Namni sagalee kana dhageetti ati dhugumatti carra qabeessaadha itti fayyadame. Ani waan hin jaallanne waan ofii koo hin fayyadamne isiniif fidu yeroo hedduu jechuudha. Waan qalbiin jaallatti bichaa qabee dhufa malee agartee viidiyoo hojjechuu barbaadeef waan arge hin hojjedhu jechuudha. Waan keessattuu fi itti fayyadame osoo naa guutti haga isin biraan gahuu muddama. Garuu yeroo hedduu naaf hin guuttu viidiyoo kan amma torbee lama caalee jiru dura. Torbee lama guyyaa wayii liiv irratti ijoolleen adii tiktookii yaa jala jirtan argitanii liiv irratti dibadhee hojjedhe jechuudha. Cumaan xiqqoo irraa waraabee ideetu kudheetumaan kaa'e. Garuu har'a sagalee irratti waraabe kun akkuma arguutti jirtanii egaa obboleewwan kiyyaa naaf hin guunne malee waan fayyadamu hunda isiniif fidaa jechuudha. Ammallee waa'ee viidiyoo ani hojjedhu irratti viidiyoo dabballee warroonni qaama keessan furdifachuu barbaadan seenaa jala deemaa fayyadamaa wantoota fiigoo fayyadamee faayidaa irraa argatu wantoota namoonni hedduu fayyadaman jalatti koomentiinaaf kennanii ammallee gara keessatti illee hanga karaa waatsaappaa karaa meeseenjarii natti dhufan hunda isaanii jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf yoo namni waan hojjedhu irraa fayyadame hedduu na gammachiisa. Kanaafuu irraa fayyadamaa amma akkanatti erga faayidanii irraa balleessanii booda numa dhiqattan gartamiti fuula akka fuula daa'immanii ta'u jechuudha. Eegasiin dhiqattanii bishaan qulqulluudhaan dhiqattan waan tokko saamunaa isin hin barbaachisu dhiqattanii yoo geessitan wallaahi osoo dhuftanii naaf himtanii akka fuulli keessan itti isinii bareedu hanga feeti saamunaan dhiqattee fuulli akka isin bareedu yeroo kana dibattee yoo dhiqattu akkas bareedu jechuudha. Wallaahi akka ajaa'ibaa kana fuulli namaaf tola. Eegasi dhiqattanii geessitanii mootuyyuu wanni mooyaa wardaa kana yookaan roos watarii kana jechuudha. Wanni itti dibadha fuula keessan kana mindiilaan jechuun mindiila sooftiin diqqisholeen takkan jirtu fuula sooftii sanii fuula keessanirra bal'ala yookaan immoo yoo qabaattan zayitii joozal hindi diiman tokko hin jiru zayitiin diiman tokko maal jedhama maqaan isaa? Akka hundattuu zayitii fuulaaf miidhaginaaf yoo of bira qabaattan ta'a zayitii miidhagina fuulatiif qabantu jira suuraa isinii kaa'uu danda'a isa san irra dibadhaa yookaan akkanuma kireemii barbaadan dibattanii dhiisuu dandeessan jechuudha. Fuulli keessan ajaa'ibatti bareeda wazii wazaammaa bakka qibaatii miti bakka wazii ifnana bareeda wa'ii qaba jechuudha.